Oduu haaraa manu dhaqqabe loltoonni Itoophiyaa 5,000 ol ta'an Soomaaliyaa keessa ari'amuun dhagahamee jira. Akkuma beekamu waggootaaf loltoota 7,000 ol mootummaan Itoophiyaa Soomaaliyaatti bobbaasee Soomaaliyaa keessa kan qabu yoo ta'u jechuudha. Har'a immoo loltoonni 5,000 yookaan waraanni 5,000 ol Soomaaliyaa keessa ari'amanii jiran. Sababni isaas akkuma beekamu Masriin waraana 10,000 ol gara Soomaaliyaatti fe'uun isiin yaadatama jechuudha. Kanumaan wal qabate waraana mootummaa Itoophiyaa 5,000 ol waraanni Masrii kan achitti bu'e sodaatame jechuudha. Achirraa ari'amanii gara Itoophiyaatti galanii jiran. Walumaa galatti Itoophiyaan amma waraana 2,000 qofa jechuudha kan isiin Soomaaliyaa keessaa qabdu. Akkas jedhamaa jira. Kanallee gurran isin buusa bal'inaan qopheesseetiin jira. Maaliif akka ari'amanii fi akkasumallee kana waliin oduu bal'inaan qopheesseetiin jira jechuudha. Waa hedduutu kana keessa jira. Waa'ee waraana Itoophiyaatii fi Somaaleetiin wal qabate bal'inaan kan waliin haasofnu ta'a. Gama biraatiin oduun ijoon har'a isiniif qabannee dhufne Koreen Faannoo Diimaa idil addunyaa Itoophiyaaf gargaarsa namoomaa lubbuun baraarsaa jedhu deeggaruuf birrii miliyoona 3 ramadee jira jechuudha. Koreen kun maaliif akka ramadee fi akkasumallee namoota akkam akka ramadee fi kanaa fi kan kana fakkaatan har'a isiniif qopheessinee jira bal'inaan jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu kun hangafoota oduuti jechuudha. Bal'ina isaa akka itaanutti isiniif qindeessinee jira jechuudha. Daawwattoota keenya guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatuuf fuula YouTube Oromaan subscribe godha. Namoonni haaraa taatan viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share gochuu hin dagatina. Daawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti waa'ee loltoota Itoophiyaa 5,000 ol Soomaaliyaa keessaa buqqanii gara Itoophiyaatti galanii kana irratti mari'annaa yaada keenya illee irratti kennanna jechuudha. Isillee yaada keessan gara komantiitiin ibsatu hin dagatina. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo egaa akkuma beekamu Itoophiyaan waggootaaf loltoota 7,500 ol Soomaaliyaa keessaa qabdi jedhanii haasawamaa ture. Akkasumallee mootummaan Itoophiyaa illee dubbataa ture jechuudha. Akkasiin beekamti jechuudha. Amma immoo dhiyeenyatti waa'ee hidha laga Abbaayaatiin wal qabatee Masriin nageenya Soomaaliyaatiin eessisa jettee waraana 10,000 ol gara Soomaaliyaa fe'uun isiin ni yaadatama jechuudha. Kanumaan wal qabatee egaa guyyaa har'aa jechuudha. Daawwattoota keenya gurraandhala 26 jechuudha. Loltoonni Itoophiyaa 5,000 ol gara Itoophiyaatti deebi'uun dhagahamanii jira jechuudha. Soomaaliyaa keessa ni ari'aman jechuudha. Eeyyamaan deebi'u osoo hin taane ni ari'aman jechuudha. Kanaara illee akka jedhanitti waraana Masriiti. Kun immoo ni sodaataniituma kanumaan keessa baafatan kan jedhullee jira. Kun immoo waraana Masriitu achi ari'e kan jedhullee jira jechuudha. Daawwattoota keenya ammaaf immoo oduu qulqullaa'ee qaama kanaatu ari'ee yookaan eeyyamaan akkanatti bayanii kan jedhamu wanni qulqullaa'ee hin jiru. Gaafa qulqullaa'ee adda baafame kallattiin viidiyoo kan isiniif qabannee deebinuu ta'a jechuudha. Daawwattoota keenya ammaaf kan jiru isa kana jechuudha. Haala saniin ari'aman jechuudha. Waggootaaf loltoota 7,000 ol Soomaaliyaatti bobbaaftee nagaa Soomaaliyaa kabachiisaa kan turte jechuudha. Itoophiyaan amma kufaatii dippiloomaasii mudate loltoonni Itoophiyaa jechuudha Soomaaliyaa turan ammaaf 2,500 qofa jedhamee jira jechuudha. 2,500 qofa jechuudha kan ammaaf Soomaaliyaa keessatti nageenya Soomaaliyaa kabachiisuuf achitti kan hafan jedhamee dubbatamaa jiru jechuudha. Irratti haasahamaa jiru jechuudha. Kan hafan gara biyyaa galanii jiran jechuudha. 5,000 kan ta'an gara biyyaa galanii jiran jechuudha. Loltoonni haaraan Aazum keessatti nagaa Soomaaliyaa kabachiisuuf jechuudha kan hojjetan ta'uun beekamee jira jechuudha. Namoonni 2,500 hafan kun jechuudha. Loltoonni 5,000 immoo sababa loltoota Masriitiin ari'aman jechuun Masriin loltoota 10,000 ol Soomaaliyaa keessatti akka bobbaaftee ni yaadatama jechuudha. Kana keessaa immoo mootummoonni adda addaa irratti walii galanii biyyoota adda addaatiin yookaan biyyoonni keessafuu biyyoonni Masriitii fi Soomaaliyaa walii galuudhaan waliigaltee isaaniitiin kan achitti bobba'e waraanni Masrii jechuudha. Nama 9,000 jechuudha. Namni 1,000 immoo akka beekamu jechuudha. AUT jalatti jechuudha kan achitti gale jechuudha. Mirga yookaan waliigaltee isaaniitiin jechuudha. Namoonni 1,000 kan achitti galanii jechuudha. Namoonni 9,000
immoo waraanni 9,000 waliigaltee biyyoota lama waliif mallatteessan Masrii fi Soomaaliyaatiin kan achitti galanii jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kun egaa maal argisiisa? Dippiloomaasiin Itoophiyaa hangamta akka kuftee jirtuu fi hangamta akka dadhabdee jirtu kana nama argisiisa jechuudha. Dhugaa rabbii mootummaan kun maqumaaf aangorra ta'a malee jechuudha. Hangamta akka dippiloomaasiin isaa hanga kuftee jirtu. Wanni miidiyaa kanarraa nuun sobaa jiran aan akkam akka taate dhugaa rabbii naaf hin galu jechuudha. Dhiyoomaa kana immoo yeroo meeqa jechuudha mootummaa Soomaaliyaatii fi akkasumallee mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Finfinneetti wal argine jedhanii marii hedduu waliin goone jedhanii waa'ee galaanallee waliin haasofne jedhanii walii galtee waraanaa irrattillee haasofnee mallatteessine jedhanii amma booda immoo raayyaan ittisa biyyaalleen gara Soomaaliyaa ni fe'ama nageenya Soomaaliyaa eegsisuuf jedhanii jechuudha. Dubbataa turan nullee isiniif gabaasaa turre jechuudha. Har'a immoo haala kanaan deebi'anii oduun haaraan kun bahe jechuudha. Soomaaliyaa keessa waraanni Itoophiyaa haala kanaan ari'amee jedhanii dubbatamaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya hedduu nama ajaa'iba dhugaa rabbi hedduu nama ajaa'iba. Hundaafuu biyyuma kana rabbi biyya nagaa godhu jenneetuma bira darbina jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kanatti aansee jechuudha. Daawwattoota keenya ijoon keenya har'a isiniif qaabannee dhufnee koree Faannoo Diimaa idil addunyaa Itoophiyaaf gargaarsa namooma lubbuun baraasaa deeggaruuf jechuudha. Birrii miliyoona 3 ramadee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kun waan hedduu nama gammachiisu yoogaa dhugumaan nama saniif qoodan ta'e jechuudha. Lubbuun baraasaa jechuun kun maal jechuudha? Bakka namoota fakkeenyaaf harka qalleeyyii tan qe'ee isaanirraa buqqanii dhukkuboota adda addaatiin hubaman bakka walumaa galatti waan nyaataniif waan dhugan kan hin qabne jechuudha. Lubbuun darbuu malee waan biraa kan hin qabne rabbi malee waan biraa kan hin qabne isaan san lubbuu isaanii baraarsuuf jechuudha. Birrii biliyoona 3 ramadee jira jechuudha. Koreen Faannoo Diimaa idil addunyaa jechuudha. Koreen Faannoo Diimaa akkuma beekamu idil addunyaa nageenya diinagdee eegumsa fayyaa jechuudha. Tajaajila bishaanii fi akkasuma bishaan qulqulluu fi akkasumallee naannoo dabalatee hojiiwwan gargaarsa namooma lubbuun baraaruu guutuu Itoophiyaa keessatti jechuudha taasifamu deeggaruuf birrii miliyoona 3 kan amma ramadee kun jechuudha. Amma gara fuulduratti illee akka itti fufu abdii qabna jechuudha. Silaa Itoophiyaa keessatti namni gargaaramee hin dhumu kan daandiirra galuu fi kan harka qalleeyyii ta'e haga hin qabu walqixa kan waa qabuu fi kan waa hin qabne baay'ee walqixa Itoophiyaa keessatti jechuudha. Ammaaf immoo hangas gargaaranii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo waldaan Faannoo Diimaa Itoophiyaa fi koreen Faannoo Diimaa idil addunyaa waliigaltee tumsa hojii haaraa kan bara 2025 kaleessa waliif mallatteessanii turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Dhaabbileen lamaan waliigaltee kanaan Itoophiyaatti gargaarsa namooma kennuuf jechuudha kutannoo qaban irratti jechuudha deebii mirkaneessanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo waliigaltee kana bakka hoggansi ol'aanan jechuudha. Bakka hoggansi ol'aanan dhaabbilee lamaanii fi bakka bu'oonni miidiyaalee idil addunyaa fi biyyoolessaa argamanitti jechuudha. Barreessaan ol'aanan waldaa Faannoo Diimaa jechuudha kan Itoophiyaa Abarruu Lulaasaa fi akkasumallee Itoophiyaatti bakka bu'aan ICRC martii talmaan gidduutti mallattaa'ee jira jechuudha. Waliigalteen kun jechuudha. Daawwattoota keenya waliigaltee tumsa hojii bara 2025 baajata waggaa birrii miliyoona 509.6 bu'iinsaa fi akkasumallee qajeelfama miidhaa naannoo Amaaraa akkasumallee Oromiyaa, Tigraay, Binishaangul Gumuz, Affaarii fi Soomaaliyaa keessatti argaman irratti kan xiyyeeffatu ta'uu ibsamee jira jechuudha. Dabalataan koreen Faannoo Diimaa idil addunyaa ICRC kun jechuudha eegumsa fayyaa tajaajila bishaanii qulqulluu fi akkasumallee naannoo dabalate hojiiwwan gargaarsa namooma lubbuun baraaruu guutuu Itoophiyaa keessatti taasifamuu deeggaruuf birrii miliyoona 3 kan har'a kenne kun jechuudha gara fuulduratti illee akka itti fufu beeksisee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kun egaa hedduu nama gammachiisa jechuudha. Haala kanaan
namoota waan nyaatan hin qabne, waan dhugan hin qabne, bishaan qulqulluu hin qabne, naannoo jiraatan hin qabne haala saniin gargaaruun baay'ee gaariidha jechuudha. Dhaabbanni kun dhaabbata baay'ee gaariidha jedheetiin amana. Silaafuu gaa Faannoo Diimaa jechuun Itoophiyaatti kanuma bar Faannoo Diimaa jechuun waan biraatii miti. Kanuma fakkeenyaaf dhaabbanni gargaarsaa kuni kanuma Itoophiyaa bu'uureffateetuma sabbatuma haadha keenyatii fi akkasumallee waanuma abbaan keenya oorruu fi bunaa fi jimaa fi shunkurtii fi dinnichaa oorruurraa gurguratee qamadii boqqolloo oorruurraa galchee inni qarshii takka qarshii lama walitti qabatu achumarraa guuraniiti kan deebi'anii isaan hin gargaaran jechuudha. Faannoo Diimaa jedhanii maatii keessanirraa birrii 2,000 birrii 2,500 birrii 1,000 takka irraa fuudhaan jiran yeroo ammaa kana jechuudha. Hedduudha jechuudha. Haaluma kanaan maatii keenya cinqaa jiranii waanuma maatii keenya irraa fuudhan walitti qabanii walitti kuusanii parsantaa muraasa tokko itti dabalanii jechuudha deebi'anii rakkataan gargaaranii jechuudha. Daawwattoota keenya waan biraatii miti bakka biraatiin uffine birriin isaan achitti uummata araabsaa jiranillee jechuudha. Faannoo Diimaan akkuma beekamu ijoollummaa keenya irraa kaasee mootummaa Mallas Zeenaa Yaadig irraa kaasee hamma bilisiginnaa kanatti illee birrii Faannoo Diimaa jedhanii guuramaa jira. Maanaan isaa hin beeku jechuudha. Hawaasni keenya kan baadiyyaa keessa jiraatu jechuudha Itoophiyaatti Faannoon Diimaa maal akka ta'e hin beekan jechuudha. Birrii Faannoo Diimaa jedhaniituma haala saniin irraa guuraa turan jechuudha. Mallee irraa guuraa jiran jechuudha. Hundaafuu haadha teenya irrallee guuran abbaa keenya irrallee guuran rakkatumaan gargaaran rakkoo miti jechuudha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota oduu odeessaaleen keenya har'aaf qindeeffannee kan gurraandhala 26 kana fakkaata jechuudha. Oduu keenya nama walitti deebinutti nagaa ta'a. Namoonni chaanaala keenya baaraa ta'an subscribe godhuu hin dagatinaa. Guyyaa gaarii qabaadhaa.